tunin hojjanu guutamte hojjanu naqat faayidaa guddoo qabdi nu horsiisee bulaa loon kennin dhuganii kuduraaf budura addunyaa irraa argachuu dandeenya galii addunyaa irraa argachuu dandeenya jallisii addunyaa irraa argachuu dandeenya jallisiin sun immoo waan laftee hin jiraatiniti. Bisaan kun guchiifa kun lafa biraa akka jala sun yoo ta'in hiriyaan kun bisaan marroo hin qabnee fi guddoo bisaan rakkachaa ture. Ammoo haroo harmatti argachuu fi guddoo dansaa. Horsiisee bulaani amma dheebuu qarqabu labayee beelqa qabu labayee akkasi galatooma saniine dhag. Haroon tunni faayidaa guddaa qabdi. Tokkoffaa dhugaatii bishaan dhugaatii namaatiif nu gargaarti. Horii adda addaatiif nu gargaarti. Jallisii ittiin qotannee rakkoo beelaa jala ba'uuf nu gargaarti. Kanaafuu haroon tunni faayidaa baay'ee guddoo qabdi jedhan gam kiyyaan. Bifa addaatiin kaisan gartan kan bisaan nama sa'aatii jallisiif akka ooluuf guyyaa har'aa waan geenyeef irri deebi'an malee bakka gammanne bishaan yoo argat marra barbaachisaa jechuudhaan lafa hektaar baay'ee aanaa elwayyee segen irratti saariit irratti qarshii miliyoon 200 oliidhaan kan hojjetamaa jiru waan nu hojjetaniif maqaa kiyyaaf maqaa bulchiinsa godina Booranaatiin galata galchaaf. Jilli kun pirojektoota akka godinichaatti hojjetamaa turan kanneen akka pirojektii Finnaa Bosona Oromiyaa godina Booranaa aanaa Mooyaalee ganda Bokkolaa daandii biyya Itoophiyaa fi Keeniyaa wal quunnamsiisuu hiddii Sololoo mana barumsaa ifa boruu bultii addaa yaaballoo fi kanneen kana fakkaatan guyyaa har'aa eebsiseetti kan inni jiru mootummaan naannoo Oromiyaa keessumaa jijjiirama qilleensaatiin rakkinoota horsiisee bulaa mudataa jiruuf fala barbaadaa jiru cimsee itti fufa jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaanii. Mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu jiruuf jireenya horsiisee bulaa keenya jijjiiruudhaaf tarsiimoo adda ta'e qopheessee hojiitti hiikaa jira. Horsiisee bulaan keenya waqtiin kan jiraatu tun taane waqtiin kan isa hoogganu dun taane horsiisee bulaa waqtii hoogganu akka ta'u gochuudhaaf. Amma ona waqtiidhaan socho'a horsiisee bulaan keenya. Yoo hojjennee qabeenya jirrutti fayyadamne misoomsine waqtii hoogganuu dandeenya. Jireenya horsiisee bulaa keenyaa jijjiiruudhaaf xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Boorana keessatti qofa kan Finnaa 13 Finnaan alatti kan ijaaramaa jiru 4 jira. Xixiqqaa fi giddugaleessaa ijaaruu kana Finna jennee kan moggaasneef jireenya ittiin jijjiiruuf ilmoo keenyaaf dhaloota dhufuuf kanaaf akkasitti moggaasne. Yeroo ammaa kana projektiin akka waliigalaatti 73 ijaarsa irratti argama. Jabaattanii bishaan kanatti akka gargaaramtan hidha kana immoo akka kunuunsitan waamicha kosiniif dhiyeessuun barbaada. Hin shakkina badhaadhinni milkaa badhaadhinni dhugooma jireenya uummata keenyaan jijjiirama.